takka TikTok warning wali qabe adabbiis kan booda. Yo of tinjiraanne homaa sin godhu yoo of jiraatte malee gisee dhaabbattu ni beeku. Okay, mariin jaalatu saniif badu faatu isheen qonjoo siisu ko siisteri tiyatan sabadde rabbeedhi. Siisteri tiyatan sabadde aiskiriin dhanna bashabbas. Thank you ayyan. Jaba ani bar jaalfadhi namni silkii haaraa'u gisee bilbilu silkii gisee hedduu waan bilbilamu silkii haaraa'u kana dafee ittiin jarjaru kaasuudhaaf ni beektaa. Way rakkoo naam cinqiidhaaf wal yeroo lama faasa difaayo wal jala sitti keessattuu silkii biyyaalaa yoo taatu numa faasta si wala. Anuun sodaa yoo akkas malee dilas kaasu. Gisee kaaste ammas itti Prankiin jaasu ni ulfaata. Prankiin isaa walaa hedduu ulfaataa baraanii nama gisee inni prankii godhuun arginu dhugaa keetiin miira keessa nama galcha. Koo kaasa dhiibataa bara. Miira naqee illi hin akkaati deebisaa deema. No, voy práctico, ¿eh? Calle. No te ya te estás sudando. Mali TikTok que también tú ganó. Un video tan pan. No. De lugar y mío para mostrar y imagina que Arkeetiin jiru maa muudii ajaa'iba qabatee muudii maka walaa ani narrabsaa. Keenaa xaabiyaa maaliitiin jaan dhugaa rabbi. Yormii dhugaa hin jedheen. Taata'u miti abboo rabbiin namarraa haa eegu malee. Yaa akka inni silkii sirratti hin cufnetti miira heessu galchaba. Yeah, kata. Dia me tap na goda live strict narra khayd rakharre futu jecha. Amma nar. Warning ki kharat ubas ani sitte de. Rabte jira gise lalu goru link na goda me. Channakalle. Ai shi sasahal. Ana wangepan. Lepe shay kenyum sagale khaye bibu. Ira fatta ade jira elo. Jamila ormo jannat. Medamini. The mix. Okay, dan min azirta. Injiras. Ya kama gira man gira. Yes, I just tiro jira wa hadu. Hopelin kita aku matakkan kaya guys. Magaling kira wan وفي أني تجابو منا مكان في الرخاص. السلام عليكم. وأنا سيبني تدور. ورحمة الله وبركاته. دمين أخي يا حبيبي. جال سلام تقول دوغي. دمين. ماكي. لندي زي دمين. دمين جنة جرا. متكالي. يا جيتا. دمين أخي. يا جيتا سوى. هاليلويا. جيتا سوى. جرا كيف؟ والله نشهد أنزي قبل دمين أخي وكم يعني. كنا قبل عليك. Welcome back. كنا برتي تكرر ديبون كجال. Contract bro. You are boss of TikTok man. Boss of TikTok حبيبي. يا رجال. يا TikTok ينبر أبا TikTok. والله الدنيا نبغى نسجل تنبيها نجرامين. سنفرون كله. Jechuun abbaa sammalee iyyuu bareedu bar TikTokiin because TikTokiin qarallee abbaa qaba waan ta'eef. Ni beekte kana baatee. Ati faata waan dhageenyaan beektu. Kun waan atu gottootee deebisee miti qaranni bara asirraa jaalalaa. Ati barra ni jiraami. Libbeen teeti mantii battaniif galata qabda. Bare nadhii deemte. Maalif TikTok irratti akkanatti TikTok irraa maalif fadhee baduun qabdu jettee si galee Jangan jelas sering kita TV film ke like already Dimitri kita. Hai kaasami garuu ijoolleen teenya wayna qaanfachiifte torbaan lama waan hin geenye nama mau tu teri jirta kono la wallahi. Unama uffata wayna qaanfachiifte torbaan lama waan hin geenye nama mau tu teri jirta kono la wallahi. Unama uffata torbaan lama waan hin geenye nama mau tu teri jirta kono la wallahi. Garee maatii jirte deebisite. Makin Islamillee na sente jirti.
sida kana jala dhaabachuu miliyoona lama sila miliyoona lama. Tamaakii dhiisi tamaakii bar obsa rabbiin isii kenne moo yaa obsa jaba qabdu abdiin murtumaa kiin akkana bara nama sabboonaa onnee sibiilaa yoo jiraate maakii qofaa namni biraas laaqaa tokko ta'e bakka khalaas jibbu. jibbeya arbaati takka goote reeti arbaatiin tuqoni beeyta kun sadaffaadha barku sadaffaadha biyya kun sadaffaadha yaa yeroo seetii gaafii jechuudha. tokko kuma 200 namaa kenne tokko ni gubatee kun ammoo sadaffaadha ana bittoo fi eegalee. Kun kutee warra bakka amma kun kuma 500 deemu. arbaati famous taate gartee ti porteri qabda laleeyta Kutee warra akka biraati fayya qabdi. nagee jalki wallahi Dalagaan akka dalagan nashata apostoomi. potu kajaya Wataabbaatu akkana laala. Rabbi walitti aadaa bitamuu. amin amin Waan ofii ta'u Wayya warqee koo maaliif jettame suuraarra keenyu sirra komfarti hin ta'anis. suura bareeddoo hin jaalladhu sarara kaayi Taamisa taati jaalattu sun tanaame. yaa tanaa miti Ooyayii. Taati jaalattu okay beeke koo yoobsi. Koi barbaachisin jira. Inni haqeen saawwa suuraa sun. Mana tanaame kuno. fagoo kana waliin hin fidani oromoon tun baddi jira wallahi dadi burdira kana hojii nama kan jaalli wallahi kajaa'ibati Namoonni kun akkuma isaanitti nama akkana babbareedu. Ibsishaa fi baakii baa warra guute miidiyaa kanarraa warra gannan meeqaa isin irraa qachaa jiran. Carraa hojii yeroo meeqan baafte warra. Garuu damii nama rakkoo maali ni beekaa? Warri Habashaa kun warri biraa wal daleessisa si galee. Yaadu godhaa. Keenya immoo nasuma fada waa hunda. Abbaa YouTube saa beeksisuu barbaadus dhufee nasuma fada. Asirba saa beeksisuu barbaadu dhufee bilaashuma fada. Waa hunda. Harkaan deemuu kana namni keenya maan barreesse damii na fi. Sanaan jaawara. Wal guddisu haadhi qaattu haa guddattu si galee. Godhu wallahi. Ammas namni keenya ni beekta amma ijoollee dhiiraa takka nama dhiiraa nam sadii waliin viidiyoo daddalee har'a waan luksi godhan fuudhanii ati garuu akka fooloon isaanii guddatuuf waliin daddaleedaa beekte dalabbatan amma wallaahi ijoollee dandeenyu barama wallaa amma nama tokko waliin viidiyoo dalagu Habashaan wal daleessisa nagarree akka jaanii fudhadhu dhageegaa jaanii faa fudhadhu stiil waantiyyaa fudhadhu beelloo faa uffatanii nama hedduu waliin viidiyoo dalagan professional wanni achiraan dalagan akka namni sunis wani isaan waliin wal qabatan si galee keenya kunoo sitti taphataa jiran ati achi akkas asii dhufanii baqqaanii jiran guddina nama tokko hin fedhan jechuun namni tokko ilma Oromooti haa guddatu maal rakkoo hin jiru. Doonoo akkatti yaadan ollaa namni keenya ishee ulfaatu yoo Gaafa Idris hojii wanni itti lola guddaa asirratti deemaa ture mi? miidiyaa asan wanti miidiyaa fi wanti lafa jiru adda jireenya Yaada ture. Noo bara ni bara. Nama jaangizee wanta ana tana faa ati sunis dhufee akkas sunis maal dhiiga kee kana urgaawaa barbaadu. nagaraachila dandeenyu barama nama tokko waliin kamakaa maakii jeena yaa wala abbaan fedhe katakkaa kan keessatti guutunan tokko siilaalin maakii jennaan siilaalan maakii ka jee lafaa kee guta guddaa ka jee malee ka gabbuu hin agarree miti. Nu hojii tana. Zookor. nama kenna bismillah lamana keessatti oromoo Hamza Shejaabir fa fuudhanii bar wal ammachiisa. Anchi aan hunda kana ka wal dhungannu akkas godhan rabbisu dhaadhuus. Oromoo jedhe adii jiran waa malee hin jenne ajaa'ibni.
gaaf tokko ammas amma bikka nu qabsiisan malee bari nooma wal dhongachiisanii wallaanii bar sheekoota hundaan nu hammachiisan. Kashee ibsaa akkas godhasan faankiin Aappii kuneessaa gad dhufeen jaa namni ittuma barata aappii sun naanumaaf sitti baratamu fudha. Kananii funyaan keenya ganda biraa akka tokko barsanuun ta'e akka tokko jirraa barsanuu sirrii hin jiru ba. Namni koomantiidhaan astaafurra laa ilaa ilallaa ijoollee akkam gootan. Rabbi sodaadhaa akka jaayin fuulli bareeyanti nama makiinaa irra ba'ee bara makiinaan jimaa. rakkanne wallah. Izaachoo kana lafti kamee haati kun hoo bulchisu. Koiniin nagaa koy. Izaachoon kun duddas nama jaabee kan jiraame namni kanaaf mun. Iksoofanii. Mangisti yoo. Nama kobalchiisu dhiisee amma nama raffisuu eegalee innis. Ijoon ogaa gartee kakadhuu ganaa waan ofiitti deebi'uuse. Jilaaluun bira hooleeti wallahi. Maqaa namaa ni bareechaa. Gazi. Oye, pues amano. Amano, amano. Oye, rakam me kya? Guyyaa keessa si waliin beeku qaanyime. Yaa kuni miti barwaan ofii. Yeroo san jechuudha yeroo damiina poostii godhusani. Agana hunda gadi hin buune beektaa? Amma isaan. Damiina kana ammoo jechuudha long time jechuun dhaakalee miti kan beeku damiina waggaa afur ol beekna. Akkuma keetii jechuudha. Anaaf damiina kam dura beektaa waan ofiif. Rabbi dhugaarraa. Garuu damiina guyyaa takkaafillee taatu keessaa waliin haasa'eera. Takkitti sanitti maaragiin irra qaba jechuudha. Keessaa haasa'eera waliin. Garuu tutti hin deebinaa waan akkasii deemi bilee godhe ammas. Jalla jaaladheesh. No beekaatiin siin damiina biyya akkamii biloo godhe. Mangisti. Biloo kuma dileet godhi jettee. Dileet akkamii gootaa damiina hin godhin. Bileetiin godhu dileetiin godha rakkoo. No, dileet isin godhin suuraa isaa tabiraa bareedduu. Damiin ergin suuraa ta'e bareedduu tabiraa waa gootee apoostu godhu ammas jeetaa. Wasaappeen na ergi damiin. Lakki. Jaalli kiyya sabni osoo jiru xiyyeeffatu godhu. Damiina kiyya bara ani jaalalaaf. Jaalfadiloo muudiin jaalfadiloo tunaan maaf galtee jiru. Jaalli akkanooti jaalladhaa biibii. Lubbuu ta'e san biraazar godhi jechuu barbaadeeti baraadha baatee. Ambar deeniitiin jira maaki. Anaa dogongoree obboluma jijjiirree jeeti. Ani jaalatinaan deemu. Aaree poosi hodhii deeni badde engata mana rammeetti. Atiin hin beeka akka akkas jettuun hin beeka. Biraazar godhii jechuu siin jechuu fedheeti deemta biraa poosti godhee jechuun maal jettee poosti godhu deemte jees ilaaluu barbaadeeti ilaal. Andamiin akkas jedhee poostiin godhu reefu. Godhe adda baatee. Jaalu koo inni godhe nyaantaa qalchaa. Akkuma feeteetu yoo poostu godhan damiina jaalattu keessa namaan jaalatiif eeguu. Alaraasi. Aboo si magan. Anis numaan du'a malee. Si magan. Damiina qoy guddina dhufte. Yalla Nuti aadaa qabna laallu waan saayibaa jala deddeemu aadaa dubbii fiddiidha gahi. Hai. Takkaana keessa nama jaartiiti yahiikuuf jedhe beeta jaartii ofii tana namni waa malee namaan dabarsu waan ta'eef. No. Jaartii lubbuu baasuuf taniin laayik bu'aa bahii ajaa'ibaa keessa dabree fuudheewu galee waan meeqatti liqeeffadheetti maal ta'e fuudhe. Kabajaan damiinaa qabu keessa damiinni akka tokko qalbiin isa qajeeltanii ni kaa fuudhee narraa haraamisi haalaali. Piisfuuliisi galee sirna wal harkaa fuudhiinsaa godhu. Damiina. Ani abadan numaan goone gaa jaallu. Damiina dhageeffadhu. Akkana jechuun keenyaa inni ta'e barjaa alkii wallahi. Damiina dhageeffadhu. Amma lafatti kufee. Damiina